Assalaamu alaikum rahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftotaa fi kabajamtoota daawwattoota kiyya warroonni taatan hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii isinan jedha. Itti aansuudhaan warroonni laayik hin goone, warroonni sabskiraayib hin goone, warroonni laayik nuuf hin goone yoo jiraattan maatii keenya nuuf ta'a. Warroonni laayik gootan laayik godhaa isinan jedha. Har'a waan bareedaa yookaan immoo waan rifeensa bareechisuu fi rifeensa dheeressuu isiniif inni dhufne jirra. Maaliin innis jechuun keessaniin oolu asiin akkuma agartan kana naanaa yookaan immoo jarjiraa fi naanaa jechuun naanaaf jarjira namni wallaaltanii jirtanii jechuudha. Naanaa kanaa fi jarjirri kun haala kamiin mataa bareechuu danda'a akkam ta'ee jechuun keessan waan hin oolle jechuudha. Jarjira kana jechuudha. Hedduu bareedaadha mataadhaaf jechuudha. Yoo ati jabaattee ji'aan yookaan immoo torbaan lama lamaadhaan yoo dandeettan mataa keessan dibadha. Maaks godha. Maaks itti dibadha akkuma abukaadoo yookaan immoo ruuza namna kana itti fayyadamtanitti jechuudha. Haaluma saniin ji'aan yookaan immoo torbaan lamaan itti fayyadamtan jarjirri waan bareedaadha jechuudha. Akkuma agartan kunoo ani jarjira dhiqadhee geeffadhee jira. Naanaalleen akkamitti akka dalagamu isinitti agarsiisa. Waa lama kana isinii fidee dhufee jechuudha. Haaluma agartan kana jechuudha. Naanaa hin dhiqnaa eega dhiqneen booda dammoo bishaan keessa goonee danfisnee bishaan isaa haala bareedaadhaan itti fayyadamna jechuudha. Jarjira dammoo hin danfisnu osoo hin danfisiin jechuudha. Jiraa isaa hin daakna eega daakneen booda dammoo akkuma juusaatitti jechuudha. Wanna juusaa itti goonuutitti jechuudha. Itti goonee akkamitti daakkamee achiin booda eega daakkameen booda mataa keenya bareechee itti fayyadamu nu waliin daawwadha isin agarsiisna jechuudha. Baay'ee goggogaa hiddini mataa kiyyaa buqqeen kiyyaa hedduu tokko na hoosisaa jechuudha. Garuu udda kana fayyadamuu eegalee jechuudha. Baay'ee natti tolee jira. Mataan kiyya hoosisa mataa kiyyaalee na dhiisee jira. Mataan kiyyaallee bareeduma isaa fidaa jira jechuudha. Daaraa hin ta'u jechuudha. Maalirraa hojjetama jechuun keessan hin oolu waan kana jechuudha. Waan irraa hojjetamullee isinitti himaa jechuudha. Itti fayyadamaa sinan jedha. Hedduu sa'aatii dheeraallee namarraa fudhatu sa'aatii gabaabaa namarraa fudhata jechuudha. Waan sa'aatii dheeraa namarraa fudhatu miti naanaa hin beeytan ka hundi keessanuu jechuudha. Naanaa namni wallaaltan hin jirtanii naanaa hin beeytan ka afaan keenyaan naanaan maaliin afaan arabaatiin beekanii afaan keenyaan waan jedhamu hin beeku. Inna baala shaayiitiin natti fakkaata. Garuu akkas natti fakkaata yoo inta taasa'u baadhee komantii irratti na barreessaa. Isa kana bishaan naanaati. Bishaan naanaa garuu immoo bishaan naanaa kanarratti akkuma argitan kun naanaa kana dhiqee jira jechuudha. Naanaa kana dhiqee bishaan itti naqee danfisa jechuudha. Akkuma agartan kan naanaa kana ibiddarra kaa'ee jira. Fudhiidha na fakkaate. Walitti deebinaa jechuudha. Kun bishaan naanaati. Bishaan naanaa kana jechuudha. Hin danfistan naanaa isaa akkuma shaayii. لسه يمكن بتنامي بتفيقي ما بتعرفي الغدا شنو؟ شو بدك اسوي لك؟ انا سويت لك هذيك المره مكرونه بس انت ما في خلي ولي انت ما في انت موجود انا فكرتك انت في موجود لا عن جد ويا سادسين أفرافورين أكايسين بربادين لا كوني أكو أقرتني في سر تدفي تبين تراكم كوني حالة نانا بشان كنا وانا كنا كانت تدفي سيترا أجيب بور بشان إساقو ففرد جولا بشان إساقو ففرد أكادا قرسي كنا كوني هدونا ما فيدا مالي في هدى متا كينا أكسر تدبانو نتاسي جولا أكسيتي هدى mataa keenyaa jechuudha akka barbaannetti itti afuufnee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkuma argitan kana kun akkanatti jechuudha itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Bishaan kana asitti hin guuttani haga isin ga'u jechuudha. Mataa keessan haga ga'u isintu beeka. Isa kana asitti gootanii jechuudha itti fayyadamtan. Haala itti dalagamnu viidiyoo isaa isinitti agarsiisa. Akkuma agartan kana viidiyoo isaallee isinitti agarsiisa. Bishaan isaatti maktanii
danfistanii eega danfistaniin booda isa kana akkasitti bishaan isaa itti ofitti qopheessanii waan kanatti hin naqattanii saniin booda waan kanatti naqattanii eega jettaniin booda kunu akkuma agartan ani mataa kiyyee waan isiniin agarsiisneef mataa shaangulliitii isin agarsiisaa jechuudha. Akkanatti bishaan isaa kan akkanatti itti afuufaa jechuudha. Hidde isaa mataa keessanii jechuudha. Akkasitti mataa rifeensa wiigii isinitti agarsiisaa jiraani. Mataa hidda keessan addaan akkanatti addaan onnaa godhaatiniin hidda mataa keessaniititti jechuudha. Hidda keessan maasaaj godhaatiniin jechuudha. Hiddi keessan akka sirritti keessa seenu jechuudha. Hidda mataa buqqee mataa kennaa jechuudha. Mataan kenna kun akkuma agartan kan mataa kenna yoo ta'e kun mataa kenna yoo ta'e hiddi mataa kenna eessa jira? Hiddi mataa kenna kan mataa kana keessa jira jechuudha. Hidda mataa kenna keessa seenneetini akka malee itti onnaa goonaa jechuudha. Sirritti itti obaasnaa bishaan isaa jechuudha. Sirritti akka inni quufuu jechuudha. Hidda mataa kenna kana akka inni hidda mataa kenna buqqee kenna jechuudha. Buqqee kenna maasaaj goonaa jechuudha. Hidda mataa kennaa maasaaj goonee bishaan isaa kana akkuma jiruuni mataa kenna kana hundayyuu bishaaniin bishaan naanaa jechuudha itti goonee riihaan qabu yaani foolii adda addaa hin qabu. Gizee mataa keessan yeroo baay'ee akkasitti bishaan jiistaniitiin dhaattanii akkasumatti illee yoo teettan deddeebitanii yoo fayyadamtan jechuudha. Rakkina tokkollee hin qabu. Foolii mataallee hin qabu. Hoosisa mataallee akka qibaatii kaanii akka waan garagaraa hin jira warra itti deddeebistanii itti fayyadamtan mataa nama hoosisu sun hin badaa jechuudha. Maaliif naanaan waa hedduuf bareedaadha. Mataa kennaaf buqqee kennaaf viitaaminillee mataa kennallee akka ji'ee akka kalarillee qabaatuuf akka bareeduma qabaatuuf nu taasisaa jechuudha. Ani mataa kiyya waan hin hiikneef jechuudha. In beetanii ijoolleen musliima taatan jechuudha. Mataa kenna agarsiisuun nuun eeyyamamu. Saniif mataa artifishaalii isinii fidee jechuudha. Mataa keessan akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisuuf jechuudha. Saniifuu akkasitti gootanii mataa keessan sirriitti itti fayyadamtanii yoo jettan mataan keessan hedduu bareedaadha. Ani amma kana qofa bichaa miti kana 2-3 hojjedhee jechuudha. Yeroo amma kana yoo ate jabaatte guyyaa 2 yookaan 3 itti fayyadamee fixa jechuudha. Guyyaa 2 yookaan 3 garuu irrumaan itti fayyadamaa jechuudha. Mataa kiyya yoo arra dha'uu barbaade akkasitti jiisee itti maasaaj godhee mataa kiyya hundaayyuu maasaaj godhee dha'ee quxurxurii yoo barbaadan yookaan ishii aattanii achi boorullee hiiktanii akkasumatti maasaaj gootanii itti dibdanii akkasitti yoo barbaadan ji'aan yoo barbaadan immoo torbaaniin yoo barbaadan guyyaa 3 itti fayyadamuu hin dandeettanii jechuudha. Mataa keessan wuxeetii mataa keessanii hin arkitanii jechuudha. Itti fayyadamaatini waan isin argitan isin himaa natti himtanii jechuudha. Koomantii keessan hin dagatiin barreessaa sanin jedha. Bishaan kan itti fayyadamaa bishaan qurunfudaallee hedduu bareedaadha. Bishaan qurunfudaa namni fayyadamuu barbaadan qurunfuda fuutanii bishaan keessa keessanii bishaan isaa san akkaataa itti isin dalagdan isinitti agarsiisa. Arrii mataa keessanillee amma yeroo malee arrii baastanii aarirraan kan ka'e madaamiin isin aarsite yookaan immoo hojii hedduu maatiin biyyaa isin aarsee maal kanani umrii malee arrii ijoolleen baasan ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan hedduun isaanii ijoollee arrii baasanii jechuudha. Arrii sun akka isin irraa badu yoo barbaadan qurunfuda bishaan qurunfudaa yoo fayyadamtan jechuudha. Qurunfuda bishaan keessa keessanii sa'a 24 booda bishaan isaa fuutaniitiin mataa keessan maasaaj itti godhattanii mataa keessan itti dibattanii guyyaa maraa yoo itti fayyadamtan mataan keessan jechuudha. Arrii hin balleessaa. Tokkoffaa lammaffaa mataa caccabinii deebisaa. Sadaffaa dammoo mataa keessan wal qixa isinii godhaa. Afraffaa dammoo jechuudha mataan keessan daaraa hin ta'u jechuun hin gogu qibaatii akka hin qabanne hin ta'u qibaatii hin qabata jechuun mataan keessan akka qibaatii qabatu akka immoo baqa bareedaa ta'eetiin calaliqu jechuudha. Akka calaliqu jechuudha.
isiniin taasisaa jechuudha. Inni immoo lammaffaa maal inni kan ufiddee dhufte jechuun keessaniin oolu har'a waa lama isinii fidee dhufe. Waa lamni kuni kana fakkaata isinitti agarsiisa. Waa lama kana isinii fidee jira. Kammoo itti aanu isa kana. Inni kun maal inni jechuun keessaniin oolu isa kanallee hedduu gaariidha jechuudha. Yoo barbaadan torbaanii yookaan ji'aan guyyaa takkitti yoo itti fayyadamtan hin dandeettani. Maasaajii mataa keenyaatiif hedduu bareedaadha. Mataan keenya akkuma kun biyya keenyatti dhadhaa namna dibannu sanitti kunis bakka dhadhaa san hin bu'a. Bakka mataa keenya akka hiddi mataa keenyallee hin cabne godha. Mataa keenya hin bareechisaa, hin guddisaa jechuudha. Isinii galee waa hedduuf bareeda jechuudha. Waa hedduuf bareeda. Saniifuu itti fayyadamaa. Innaa wanni kun maal inni jechuun keessanaaniin oolle isinitti himaa jarjiira jechuudha. Jarjiira jechuun isa akkuma argitan kana baalli isaa isa kana jechuudha. Baala isaa akkuma agartan kana asirratti isinii kaa'ee jarjiira jechuudha. Jarjiira kana ni daaktan makana keessatti jechuudha. Wanta juusa ittiin dalagan irratti jechuudha. Hin daaktanii eega daaktaniin booda kunoo tan gingilchaadhaan yookaan immoo carqii kafiifa ta'e wayii jechuudha. Carqii sirriitti kafiifa ta'een cuunfitanii bishaan isaa qofa fayyadamtanii jechuudha. Sa'aatii tokkoof mataa keessan guutuu isaa dibdanii jechuudha. Guutuu mataa keessanii dibdanii rifeensa keessan jechuudha. Guutuu rifeensa keessanii kana dibdanii akkuma jiru jechuudha. Dibdanii rifeensi keessan guutuun isaa isa kanaan dibdanii jechuudha. Eega dibameen booda mataa keessan maasaaj gootan argitanii akkasitti jechuudha. Maasaaj gootanii hidda mataa keessanii kana akka inni sirriitti wal fudhatu, akka inni hidda keessa seenu jechuudha. Bishaan isaa sun hidda keessa akka seenu jechuudha. Sa'aatii tokkoof ashagdanii keettan. Sa'a tokkoof jechuudha. Sa'a tokkoof ishigga gootanii mataa keessan peestaalii fiddanii peestaaliidhaan sa'a tokko ukkaamsitanii jechuudha. Sa'a tokko ukkaamsitanii teessistan jechuudha. Kun immoo akkuma beekamu hin danfu. Danfaa isaatii miti kan itti fayyadamtan. Jirama isaati. Jiraa isaatti fayyadamtan. Jiraa isaa qofa bichaa daaktan malee hin danfu osoo hin danfiin jechuudha. Osoo hin danfiin jirama isaa kana fayyadamtan jechuudha. Saniin booda mataa keessan rifeensa keessan jechuudha. Rifeensa mataa keessanii jechuudha. Buqqee isaa kana wajjin mataa keessan kana maasaaj gootanii sirriitti itti dibdanii achiin booda dhukkaamsitanii sa'a tokko sa'a lamallee jechuun yoo dalagaa jirtan haga sa'a lama haga sa'a sadii yoo ture rakkoo hin qabu jechuudha. Sa'a walakkaallee yoo turtan rakkoo hin qabu. Garuu immoo sa'a dura dhiqatu yoo barbaadan guyyaa dhiqatu barbaadan guyyaa mataa keessan dhiqatu barbaadan dibattanii isa kanaan sa'a tokko mataa keessan dhukkaamsitanii keettanii achiin booda itti deebitanii dhiqattan jechuudha. Achiin booda hin dhiqattanii mataan keessan hedduu bareedaadha. Hedduullee akka malee namatti tolaa jechuudha. Ofii keessaniyyuu akkaataa isaa itti fayyadamtan yookaan mataa keessaniif rifeensa keessaniif haala bareedaa ta'een itti fayyadamtanii argitanii jechuudha. Waan ofii kiyyaa fayyadamuu jechuudha. Kuni wanni ani mataa kiyya isin hiikee yookaan immoo mataa kiyyatti dibee isin agarsiisuu hin danda'u akkuma beektanii jechuudha. Garuu itti fayyadamaatiniin laalaa yoo isiniif ta'e jechuudha. Yoo isiniif ta'e laalaa isinin jedha. Isa kana fayyadamaa isinin jedha. Waan biraa aga isiniif innee dhufnu jechuudha. Wantoota lamaan kanneen sa'aa isinitti toletti sa'aatii isinitti toletti yaa'anii torbaanittuu haa ta'u guyyaadhaan haa ta'u kana garuu torbaaniin yookaan ji'aan yoo itti fayyadamtan bareeda. Isa kana garuu yoo dandeettan guyyaadhaan illee itti fayyadamuu hin dandeettan. Yoo barbaadan torbaaniin guyyaa lamaan illee fayyadamuu hin dandeettan. Qofa hin dhiqattan. Bas mataa keessan qofa bishaan kana mataa keessan qofa keessatti maasaaj gootaniitumaan dhiistan. Yoo dhaatuu barbaadan hin dhaattan. Yoo dhaatuu barbaadu baattan walumatti qabdanii akkasuma dhiistanii saniin booda inni gogaayyuu aslaan sa'a irra deddeebitanii boorullee iftaanillee haga gaafa dhiqattanii itti fayyadamuu dandeettan. Afuura hin qabu maal hin qabu. Ijoollee daa'imman gisee mana barumsaa deemtu akkam
mataa isiisan walii qabuuf oo barbaaddan isa kanaan itti baaftanii akkasitti mataa walii qabuuf hin dandeettan jechuudha. waan na daawwattaniif galatooma. haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti jechuudha. waan biraa haga qabannee dhufnutti yoo isinitti tole comment like share nu gochuu keessan hin dagatinaa. waan san ta'eef isiniin jedha naanaa fi jarjira kanatti fayyadamuun keessan hin dagatinaa. jarjiraa fi naanaan hedduu bareedaadha, hedduu gaariidha, hedduullee namatti tolaa jechuudha. maal akka isiniin jedhee isinitti ibsuun beeku waaniin ofii kiyyaa fayyadamuutti jiru isinii fidee jechuudha. saniifuu itti fayyadamaatii laalaa isiniin jaa hunda keessaniyyuu waan na daawwattaniif galatoomaa isiniin jedha. assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.